Akkam jirtu hordoftoota walabummaa News Network odoo Oromiyaa irraa nuuf ergame qabna nu hordofaa. Reefi gaachanni uummata Oromoo Oboon zoonii giddu gala kaabaa fi kaaba lixa Shaggar Cibiraan Meettaa Bargaa Buttaan Alamuu Qixxeessaa Godina Shawaa Lixaa tarkaanfii keessa deebii hin qabne humna waraana ulaagaa seeraa fi heera hin qabne ergama Minilik raawwachuuf paartii seeraa fi heera biyyattiin aangoo hin qabne deeggaruuf uummata nagaa goolaa jirtu irratti tarkaanfii fudhatee jira. Oboon zoonii giddu gala kaabaa fi kaaba lixa Shaggar Cibiraan Meettaa Bargaa Buttaan Alamuu Qixxeessaa Godina Shawaa Lixaa ona dandii bosona Cillimoo keessa socho'u muddee 30 bara 2020 humna goolessituu konkolaataa sirii F1 osoo isheen magaalaa Gincirraa gara jalduutti uummata nagaa ajjeesuuf fiigaa jirtu gooticha waraana oboo afaan bu'uun waraana diinaa keessaa 8 guututti yeroo ajjeefamtu lama madoo ulfaataan adabamtee konkolaataan ishees gubattee argamteetti. Yeroo ammaa kana Amboo jalduu fi holota irraa dirmattee reeffa ishee ergaa kaafattee naannicha irra socho'aa waan jirtuuf sabboontoonni naannicha irra jirtan bakka isheen qubachuuf maltu adda baasuun ciminaan akka hordoftan Oboon naannoo sanaa irra socho'u dhaamee jira. Oromiyaa afaan qawwee sarbamtee hiree mataa ishee murteeffachuu dadhabde afaan qawween deebifnee dhaabuuf Oboon kan yeroo kamii irrayyuu caala hanga masaraa kiiloo 4tti caasaa diinaa uummata Oromoo ta'e hunda cabsee seenuuf sochii cimaa taasisaa waan jiruuf uummanni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundaa ol gumaacha keessan Oboo jabeeffachuun bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa akka waliin mirkaneessuun Oboon dhaamsa ergee jira. Oduun yeroo kanaaf qabannee jirru kanuma qophiilee walabummaa News Network hafanii wajjin turtii gaarii.